Baala qarshiitti jijjiirame. Dhugaatii ajaa'ibsiisaa Raajii Garboolee hirphaa. Kabajamtootaaf hordoftootaa jaallatamtootaa fuula YouTube chaanalii kana nagaa faraarri waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii boonsaa addisuu guuteeti. YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo ta'an subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Video kana yeroo eegaltan like gochuudhaan akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuudhaan dhugaatiin ajaa'ibsiisaa kun akka isaan qaqqabu godha. Ergaa video kana irratti yaada yoo qabaattan commentii irratti barreessuudhaan yaada keessan nuuf ibsuu dandeessu. Egaan akkuma beekamu warri fuula YouTube channel kanaa hordofaa turtan kanaan dura YouTube channel kana irratti dhugaatii dubbii macaafa qulqulluu seenaa namootaa fi jechamoota adda addaa akka isin biraan gahaa turre beekamaadha. Ammas dhugaatii dinqii kana kan ergamaa Raajii Garboolee mana kitaabaa irraa dubbiseen akkasumas odeeffannoowwan garaagaraa irraa walitti qabeen isiniif qooduufan jedha. Egaan haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Egaa sheerii fi laayikii koomentii keessaniin akka nu jajjabeessitan adaraa isiniin jenna. Keessumatti kiristiyaana dubbii waaqayyoof jecha afaan waaqayyootti amanu yoo taate yoo xiqqaate hiriyaa kee nama lamaaf share akka gootu maqaa waaqayyootiin si gaafanna. Sababiin isaanii wantoota nama barsiisan qofaa isiniif qooduu irratti xiyyeeffadhee hojjechuuf karoora waan hin qabuuf jajjabinni keessan immoo na barbaachisa. Amma gara dhugaa baatichaatti haceenu. Guyyaa tokko maatii koon gaaffii tokko gaafadhee akkas jedhe. Mee yaa maatii koo waa isin rakkisee na gaafadhaan jedhe. Dhamanaa kootii fi ijoollee koo walitti qabeen gaafadhe. Kennaan mucaan koo mucaa hangafaa gaaffii tokko na gaafatte. Abbaa koo ani uffata dha'uu ergan eegalee tureera. Ta'us immoo tuubbaa kirrii waanan ittiin bituu waanan dhabeef piroojeekticha yookaan hojicha addaan kuteera. Kanaafuu fo'aa kirrii kanaan ittiin bitadhu qarshii 180 kennii jettee na gaafatte. Itti aansitee haati manaa koo Aadde Adaanech xaafiin manaa dhumeeraa waan mana keessaa bituufis qarshiin na barbaachisaa kanaaf immoo qarshii hangana na barbaachisaa jettee hanga isaanitti himatte. Hundumtuu gaaffii isaa dabareen natti dhiyeeffate. Hunda isaanii gaaffii isaanii booda gaaffii keessan fixaniittuu jedheen gaafadheen. Hundumtuu eeyyeen fixneerraa naan jedhan. Qarshiin kofoo koo keessaa waan hin jirreef mana kootii gadi ba'een baala ciree fideen walirra tuulee qarshii barbaadan fudhadhaa jedheen jalqabaa dhamanaa kootiif hanga isheen na gaafatte lakkaa'ee kenneef. Isheenis amantiidhaan tole jettee fudhatte. Kennaa mucaa koo ishee hangafaatiinis kanaan kunoo kirrii jettee bitachuu dandeessa jedheen hanga isheen gaafatte kenneef. Haadha manaa koo Aadde Adaanech irraan kanafee ijoolleen koo hundinuu ni shakkani. Nuti qarshii jenne malee baala kutii nuuf kenni yoom jennee jechuun nutti qoosaa jirta fakkaata naan jedhan. Aariidhaan natti dheekkaman. Ani garuu utuun baalicha kutee hin fidin dura maaloo ija ijoollee kanaa duratti nan leeyyaasisin jedheen kadhadheen ture. Deebiin akka xiyyaa balali'u haa dhufu jechuun waaqayyoon amantiidhaan kadhadheen ture. Amantii ani waaqayyo irraa qabu bareechite kan beektu ati warraa koo ijoollee koo waan abbaan keessan isiniif kenne kana qarshiidhuma jedhaatii fudhadhaa malee hin tuffatinaa jetteen. Isheen kana jennaan hundi ijoollee kootii lakkaawwatanii harkaa fudhatanii. Egaa har'a shaakala amantii akka argitanii fi ulfina waaqayyoo akka bartaniin barbaada jedheen itti dubbadhe ijoollee kootti. Dubbii kana booda Adaanech gochaa waaqayyoo kanaaf kaatee nu galateeffatti jedheen isheen akka nu galateeffattu dubbadhe. Kadhanni jalqabaa yommuu walakkeeffamu namoonni lama balbala rurrukutan. Kadhata keenya xumurree yommuu balbala mana keenyaa bannu namoonni lama argamne dhufne jechuudhaan qarshii nuuf laatanii. Gochi kun maatii koo baay'ee raajeffachiise. Hunduu akka lakkaawwatetti lakkaatee fudhate. Kadhata boodas qarshii irratti akka waan jiruutti kadhatameetu dhufe jechuudha. Dinqiin kun mana kootu erga ta'ee waaqayyoon mana kootti galateeffadheen gara tajaajila kootti adeeme. Ilaa dubbii kana kitaabarraas dubbistee tarii immoo fuula miidiyaa garaa garaa irraas dhageessee ta'uu mala. Anis sagalee kana
kitaaba harka ergamaa Raajii Garboolee Hirphaatiin barreeffame irraan bara 2010 dubbisee ture. Garuu har'a RSN waa'ee amantii irraa waa tokko dubbachuuf hordoftoota kootiif maaliifan dubbii kanaa hin hiruu jedheen yaadee isiniif dubbise. Ilaa dubbii kanarraa waan guddaa barattu jedheen yaada. Wanti namaaf hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha waa'ee amantii. Amantiin waan abdatan dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines akka waan arganiitti jira jedhanii lakkaa'uudha jedha. Ibroota 11:1. Amantiin jiraannaan wanti hin danda'amne hin jiru. Amani qofaa kee Waaqayyo guutuu godha. Lafa gogaa kee lallisiisa. Kanaaf namni kamiyyuu haalaa fi iddoo irra jiru hundumatti Waaqayyoon amanachuu qaba. Abrahaam abbaan keenya amantiidhaan jiraatee fakkeenya nuuf ta'e. Kanaaf nama kan gargaaru Waaqayyoon gaditti amantii ta'uu isaa namni kamiyyuu beekuu qaba. Riyaakeef sheer gochuu hin dagatin. Sobduu gaaffiinsi gaafadha. Na dhageessaa. Ati maal naan hin jenne? Waan jette keessaa mee kamtu dhugaa ta'e? Waadaa baay'ee galtee turte. Garuu waan hin jenne gootee waan jette moo dhiifta? Fuula kee bareedu agarsiiftee garaa kee dukkanaa dhoksita. Arra nama tokko ol kaasta, borimmoo harkichumaan namuma san gad buusta. Yeroo isa barbaaddu iyyitee isa waamta. Yeroo inni si barbaadu immoo achirraa fagaatta. Abdii waadaa galte, gaddalaatta malee maal lama badhaasta. Jalqabni kee dansa, dhumni kee fokkuudha. Kan sirratti bareef maqaan kee sobduudha. Afaan kuultee himtaa meenyumaaf helta. Dhiiga qaceelotaa samta gootee dhugda. Lafarraa xooftee jallootatti toltee hojii isaan gargaarta dhugaan gargar qooddee. Ani sobduu ta'uu kee mirkaneeffadheera. Firooma kee hin qabuu qabaachuus hin fedhuu har'a na simattaa bor garuu na dhiistaa. Yeroo xiqqoof abdiinaaf kennita. Yeroo biraa gadnaaf ergita. Kanaafan jecha kee irratti jireenya koo hin ijaaru. Waadaa kee irratti mootummaa koo hin dhaabu. Fuula kee bareedaa ilaalee gantummaa kee hin dagadhu. Na dhageessaa. Hin goyyomfamu. Ani soba keen. Amma si beekeeraa waan ati naaf kennitu qofaa osoo hin taane waan ati na irraa fudhattus haalaan hubadheera. Yaa biyya lafaa na dhaga'i. Garuu waan tokko hin dagatin. Ati na sobuu dandeessaa garuu dhugaa na jalaa dhoksuu hin dandeessu. Na qoruu dandeessa garuu abdii koo guutummaatti balleessuu hin dandeessu. Ati na dhiisuu dandeessa garuu gooftaan koo na dhiisuu hin danda'u. Waadaa kee osoo hin taane waadaa Waaqayyootti namana. Mootummaa kee osoo hin taane mootummaa isaan barbaada. Ati sobduudha. Gooftaan koo garuu amanamaadha. Kanaaf yaa addunyaa na dhaga'ii sirratti bareeraa. Ati goyyomsituudha. Eeyyeen ati sobduudha. Karaan dhugaan jireenyi Kiristoos Yesus ilma Waaqayyoo qofaadha. Albama haaraa faarfannoota 16 qabu kana keessaa faarsaan tokko sobduu jedha. Isuma irratti hundaa'een biyya lafaaf ergaa kana barreesse. Daawit obboleessa keenyaaf immoo haa kadhannu. Waan nuuf danda'amenis jaalala isaaf qabnu haa ibsannu. Ulfinnichis bara baraan Waaqayyoof haa ta'u. Ameen.